argitanii ayyuun ammallee ija ishee soogiddaa dhiqattee dhufte. Bakka Saidoo kana gowwaa guutee jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuuni jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii Suusuu Shoo baga nagaan dhuftanii baay'ee sin jaalladha. Sin kabajaa please like, share, subscribe gochuun nan dagatiina adaraa keessan siniin jedha. Warri argitanii itu laayikiin godhin biran darbina baallah. Inni har'ammoo maal isiniif deedhee yoo jettanii ayyuudha. Ayyuun akkuma beektanii eegaddaa pirankii godhamtee turte. Saidoon pirankii godhee ture hiriyaa ishee tokkootiin. Itoo sumuu argattee Saidoof dabarsitee kennitee pirankii gootee qortee hiriyyaan ishee jennaan jettee ni jalqaba. Akkas taanaan sapiraayizii guddaan siif qabaa. Finfinneetti sumuu argeen jira. Kanaafiyyuu itoo Saidootti himiin ani ati Saidootti himiti deebitii sapiraayizii godhii Saidootiin jetteeni. Kazaan gaafa jettu dhugaa ta'uu dhugaa seetee maal jettee hiriyaa ishee sanaatiin uttiin wal lolte jechuudha. Amma callisiitii asiitii badii itoo Saidootti himiin jettee ittiin wal lolte garuu pirankii godhamaa jirti. Itoo fatanaa kana darbiteetti ta'ee ayyuuni giftii yookiin immoo badhaasa bareedaa guddaa gaarii kan ta'e tokkotu ishee darbe akka inni jedhutti ishee badhaasuuf ture. Kennaa isheef kennuufii ture garuu uffattummaa ishee yookiin of jaallachuun ishee yookiinis immoo sumiyaa jibbuu kan ka'e giftii sanallee abdee jirti. Saidoonii illee baay'ee tokko isa dhibee jira, baay'ee tokko jijjiiramee jira. Yeroo isiniin jedhutti bakka ani si qoree qorumsa darbuu dadhabdee jirtaa jedhee baay'eetti gaddee baay'ee tokko suura isaa fi fuula isaa itti siiresii ta'ee itti nahaasaa ture. Ergasii booda gaafa manatti galu kaameraa dhoksitee viidiyoo waraabaa turte. Kazaan Saidoo koo ani intalli ishee ayyuutiin qortee suni hiriyaa ayyuutii siin jedhee jira. Isheen na jalaa si fudhatti jedheenuu isheen Beezaa jedhamti. Ishee asirratti argaa jirtani suura ishee. Isheen na jalaa si fudhatti jedheenuu malee ani sumiyaanan jaalladhaa. Sumiyaa yoon arge dabarseen kennaa manaamin jetteeni. Giiftiin sun eessa jiraa? Kennaa naa kennuu naa yaadde sana eessa jiraa? Saidoo kana yeroo darbe yeroo Gondar deeme hoolaa jettee mitiire? Dhugumayyuu arraba ishee qofaa miti sammuu isheetu hoolaadha Saidoon jettee yaaddee jirti beektanii. Indoo dhugaa rabbii naman saalfachiisu naman qaanessu giiftiin koo eessa jira? Kennaan koo eessa jira? Jetteeni. Anis si gammatuuf pirankii kana sitti godhee atillee pirankii kana darbuu dadhabdeettaa yookiin immoo fatanaa kana kuftee jirta. Giiftiin isin jiru jedhee isheen garuu sobdii boossee sossobuuf kaatee Saidoo garaasaa dhibbaaf dhibba bartee jirti. Akka inni garaa laafu itti boossee boo'ichi sun garuu giiftiifi malee yookiin kennaa sanaaf boossii malee waan biraaf miti. Ani intala akkas garaa ija jabaattu argee hin beeku. Diraamaa ishee tokko yoo argitanii jiraattanii bakka akkuma diraamaa sanarratti taatu mana keessatti irree taati. A'uuzu billaana ajaa'ibdeetti intalli kun ani mucaan kun akkumatti jiraata waanuma dubartii jaallatuuf kufaa faanarra jiraate malee jechuudha. Saidoon kuni intala kana faana namni jiraata jedhee yaadu. Isin galee ambunee illee piraankiin si'aa jira. Dhuguma wal lolanii jarri. Dhuguma xafaxaftee natti fakkaata. Intala kanallee baay'ee kan jaallatti. Ishee kanallee akkanuma piraakii akka abbaa kee goota jettee nama jetteetu akkanatti xafaxaftee lammata immoo jaartii sadaffaa hin fedhuu jette. Rabbiin kiyyaa itoo umurii kooktiin itoo waa tokko hin ta'in ayyuu irratti Saidoon fuudhee rabbi na agarsiisu. Ndoo akkam akka taatu gubaa sumiyaan argite ayyuun arguu isheettani yaa rabbi maaluman jedha akkamittiin hin gammada jettanii. Innaa baay'ee tokko itoo Saidoon dubartii sadaffaa fuudhee yaa rabbi akkamittiin itti tola jenna. Keessumaa hiriyoota ishee keessaa. Gubaa isheen lana garuu rabbiillee deebisaa fi gubaa isheen sumiyaa ishee
argitee ayyuunillee arguuf deemti yoo rabbiin jedhee na jibba sumiyaaf qabdummoo hagana hin jedhamne hagana hin jedhamnedha. Dhugumayyuu intaloon kuni itoo sumiyaan ishi jettee dubartii laaftuu taate araaramtee faanarra jiraattillee akkuma beektanii intalli harkaan deemtudha. Sumiyaan immoo obsituudha. Garuu isheen saayileenyaadha jedhanii obsituudha. Namni garmalee obsummoo akka ishee kana xafaxafuu qofaa miti lubbuutiin baasuu dandeessi. Isaa booda maal taati sumiyaan hidhaa keessa galtii jechuudha. Kanaafuu ishee xafata ishee bira intanii nakaa godhanii bira deeman miti. Irraa mataa ishee gadi cabsiti. Maali yeroo Yamanii jiranii hiriyaa ishee Hawwaatiin maal goote? Ani Saidoonan jaalladha jennaan hiriyaa kotaatee akkam akkas goote jettee yaani isheen illee piraankii goote jabana mataa ishee irratti cabsite bara. Buna kan qabu buna ubaasa jabana mataa ishee irratti cabsite. Kanaafiyyuu satatti gooteeti sumiyaan gaafa nama loltu hin obsiti isaa booda satatti goote waan mufees irratti gadhiisti. Kanaafuu waan hojii ishee duraa fuuldura ishee jiru namarratti gadhiisti. Kanaaf ayyuun way nama ajjeesuu barbaaddi, nama sababeessuu barbaaddi yookiin immoo harka namaarratti du'uu barbaaddi. Kanaafiyyuu sumiyaan filannoo isheen filatte filannoo gaariidha. Saidoon immoo dubartii ammallee kala waanuma dubartii jaallatu faanarra jiraate malee ayyuufillee yaadee miti. Galee amma reef salacha'amuu jalqaba. Amma reef ayyuutiin illee jibbuu jalqaba. Amma reef engadda viidiyoo isaa waraabanii argitaniittu siireesii ta'ee bakka isheen teessutti gatee deeme bara. Dhugaa rabbii namni kun matuma isaati ofii isaa kabaja isaa ofirraa fuudhaa mitiire. Subhaanallah dura reen kabaja amma bakka hamma keessi hubadhee miizana keessi argee jedheeni Saidoon miizana keessi argee jira hamma keessi hubadhee jira. Mana naabiti yoo ati mana naabitte ani hin dubbadhu miti Gondar miti maa bakka biraa deemteen barbaadeen yoo ati mana naabitte hin dubbadhu naan hin jennee ati ituma Saidoo ituma sumiyaan dhuftee mana qosoqqostee Saidoon barbaada jettellee mana ariitaa. Kanaafiyyuu hamma keessi hubadhee jira. Ani sirree dha'uuf miti sirree loluuf miti hamma kee hubachuufan ture hamma kee immoo hubadhee jira jedheeni akkanatti viidiyoo waraabanii gadhiisanii turanii baay'ee tokko siireesii ta'e isa isheen himmaan buustu sanillee jechaadha. Dantaatti hin godhanne isa isheen himmaan buuste boossullee dhimmatti hin godhanne callisee jawwaala isaa ilaalaa ture jechaadha. Ajaa'iba rabbii kun gudii bakka ofuma isheeti kabaja ofirraa fuute ayyuun. Innaa akkanan siniin jedha. Baay'ee tokko ayyuun intala baalagee intala ani maatii kofaan isaaf jecha wallolee jetti. Ani maatii koof isaaf jecha maatii koorraan adda bahee jetti. Maaliin adda baate ree? Namni heerume duruu maatii isaarraa adda baha. Maaliin adda baate? Yeroo waa hundaa gorsaniittu maatiin isheen gorsama yeroo walloltuuttu mana maatii ishee deemti. Beesa kam maatii isheerraa adda baate na ibu. Maatii koorraa isaaf jeen adda bahee akkas ta'e maal ta'e waanuma adda baatee hin qabdu. Namni wallolu immoo duruu namni intanii ta'u immoo heerumu immoo durii mana haadha isaaf abbaa isaarraan ba'a. Anshee adda kan godhee maayinni isaaf jedheen akkas ta'e jechuun gaarii miti. Innaa akkanan siniin jedhaa ani yaadni isaanii naaf hin galle keessumaa kan ayyuu kun yaaduma ajaa'ibaati. Gudiima qabdi intalli. Qaanfiin qabdu maaliin qabdu waan isheen akkasii jajjabaattu raasu anna ibaa jira. Saidoo immoo dhuguma hoolaa gooteetti akkuma jette sana hoolaaniyyuu kabaja qaba. Saidoo immoo bakka maaliin akka isheen sodaachistu rabbi guddaan haa beeku. Baay'ee sodaatee jira. Ishee ofirraa baasus ishee qabus amma isheen iddoo barbaade baatee galtii kan barbaadde dantaa amma isheen qabdu. Sumiyaa garuu fincaan deemuuf jette sumiyaan viidiyoo yeroo waraabde. Fincaan deemuuf heeyyama isaas barbaachisaa jette gaafa ayyuun itti heerumuna malee u'uu jettee yeroo duraata waliin fuudhiin dura intanii jette sana maraattu sana
amma Saidoo kanatti itti heerumeeti ilaali garuu fincaanuma deemuuf eeyyama isas barbaachisaa itti እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎዳ አንስን እንጀዳ ገለጾማ